Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo hordoftoota fi daawwattoota TV Mo'a. TV Mo'a irraa dilbata waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee kan isin bira dhaqqabu qophii sanbata Mo'aa keenyaadha kan daawwachaa jirtanii. Yeroo ammaa kana immoo dabaree aadaa keenyaa irraa geenyee jirra. Qophii aadaa keenyaatiin egaa wantoota isin barsiisu jennee yaannu gaaffii namootaaf dhiyeessinee aadaa keenya itti wal barsiisnuudha. Hanga xumuraatti nu faana ta'an afeerraa keenya qophii kana qopheessuun kan isin waliin turtii taasisu Ameeroo Lammiti gama ogummaa kaameraatiin ammoo Dirree Haaraa Dabbabee isin faana turtii ni taasisna. Hanga xumuraatti nu faana ta'an afeerraa keenya turtii gaarii. Tole walaabar. Ishi maqaan koo Harqinashii Abarraan jedhama. Maqaan koo Dassaalany Abarraa Raggaasaan jedhama. Gammachisuu Waaqjiraan jedhama. Afaan jedhama. Nabiraa Gon jedhama. Diinaa Walgalaanaa. Moosisaa Jifaariin jedhama. Ayyee galatoomii gaaffii koo jalqabaatiin Oromoon hidda kuushi afaanota sanyiiwwan hiddi kuush dubbatan kan fa'i natti himuu dandeessaa? Irra naa deebii. Oromoon hidda kuush mitiire afaanota sanyiiwwan kuush dubbatan kan fa'i? Afaan Ingilizii. Kuush. Kana caalaan beeku. Afaan sanyiiwwan kuush dubbatan Ingilizii? Ingilizii. Afaan Xaanaalii. Afaan Oromoo, Afaan Adiyaa, Afaan Walaayittaa, Afaan Kambaa. Afaan Oromoo, Afaan Argobba, Geediyoo, Burjii, Koonsoo kana dubbata. Sanyiiwwan kuush afaan kanneen dubbatu jechuudha. Afaanota kuush Afaan Oromoo. Isaan baay'een beeku garuu. Yaalika. Afaan Oromoo ta'e mitiire. Oromoon hidda kuushii jedheen sitti himee saniif afaan Oromoo jette. Tole afaan kan biraanoo kan biroon hin jiru. Afaan adda ta'e maal dubbatare Afaan Oromoo Oromoo dubbata. Afaanonni kan biroon hin jirani? Jechuun Amaariffa jira. Kuush kan dubbatan. Beeku garuu akkati. Agaa'u, Kambaataa, Hadiyaa, Afaan Oromoo, Sumaalee, Affaariif. Ameeroo bakka ammasumadha. Haa ta'u kan beeku. Affaariffa nan beeka. Afaan Oromoo bakka Walaayittaa bakka Hadiyyaa. Maal jette? Walaayittaan hin jiru. Bakka kanumadha. Isaatti Walaayittaa dabaltee jechuudha. Oromoon sanyiin isaa maali? Booran. Hiddi isaa jechuudha. Hiddi isaa Hiddi Oromoo Booranaa jechuudha. Booranaaf Baarentuu. Booranaaf Baarentuu. Haa ta'u afaan sanyiiwwan kuush dubbatan natti himuu dandeessu? Nan lakkaa'e moo? Kan beektan afaan sanyiiwwan kuush. Afaan Oromoo, Afaan Somaalee, Walaayittaa, Sidaamaa, akkuma kan afaan gara kibba keessaa dubbataman hedduun isaanii afaan kuush. Dubartii cimtuun Oromoo bara 1894 keessa kitaaba afaan Oromootiin barreessite eenyu jedhamti maqaan ishii? Sirriitti hin beeku garuu Asteer Gannoon jedha. Asteer Gannoo sirriitti hin beektu garuu Asteer Gannoo jetta. Yaaliidhuma. Asteer Gannoodhuma jedha. Asteer Gannoodha jechuudha dubartiin cimtuun Oromoo kitaaba bara 1894 keessa afaan Oromoon barreessite Asteer Gannoo jechuudha. Naannoo san keessa naannoo abbaan gammachiis fa'aa barreeffama barreessaa waan ta'eef yennaa san gargaartuun dubartii Asteer Gannoodhuma. Asteer Gannoodhuma jedhaan. Xaayituu Raadha. Xaayituu Raadha. Eenyu? Xaayituu dubartoota afaan Oromoo kuush keessa kan barreessite. Yaadadha. Asteer Gannoo. Gannoo jedhamti?
Yaadadha? Yaadadha garuu. Yaadadha. Dubartii Oromoo kitaaba afaan Oromootiin bara sana barreessite hin beektu? Dhageessee hin beektu? Bara 1894 keessa. Nubiyaa. Nubiyaa moo jedhamisa? Nubiyaadha? Maqaan ishee akkas na fakkaata garuu. Nubiyaadha maqaan ishee? Ergixanyaa miti garuu ani hin beeku. Bakka Nubiyaa jedhi qabadhu. Ani hin beeku. Yaali? Dhiis hin beeku. Yaaltu Nubiyaa maqaa abbaa ishee? Hin beeku. Nubiyaa jedhamtee jechuudha namni kitaaba. Natti fakkaata. Waan akkas dhagee na fakkaata. Asteer Gannoo. Asteer Gannoo jedhama. Tolee haa ta'u. Gaaffiin itti aanu suuraadha. Suuraan sitti argisiisa. Suuraan kun faayaadha. Akka aadaa godina kamiiti? Maqaan isaa maal jedhama? Namoota akkamiitu immoo godhata? Maqaa isaallee hin beeku garuu aadaa godina Gujiiti. Namoota akkamiitu godhata? Tole maqaa isaa hin beektu? Namoota akkamiitu immoo godhata? Namoota yeroo dubartoonni da'an fa'a dubartoonni deessuun yookiin yeroo haraaraa fa'a aadaa adda addaa yeroo agarsiisan fa'a namoota akkasiitu keewwata. Namoota umuriin isaanii heerume booda jechaadha. Namoota heeruman booda. Kanaafuu warra heerumeetu godhata jechuudha. Wanti godhata. Gujii. Gujii godhata. Gujiidha. Kamiseedha laata noon beekoo. Kamisee moo gujiitti sii qabadhure? Qabeerran deebi'aa uffataadha. Warra gujii natti fakkaate gujiidha. Kan heerumte moo kan hin heerumneetu akkanatti godhata? Kan hin heerumneetu godhata. Kanaafuu faaya kana isheen heerumneetu godhata. Godhatee ittiin beekama akka aadaa isaaniitti. Yoo kana godhatte dubartiin kamuu yoo kana godhatte hin heerumne jechuudha. Yoo kana godhatte ganaa heerumtii jedhamee mataa ishii gidduu aadaa akkanaa buufamee argee dubartiin heerumneetu godhata kana. Already faayichi faaya Gujii natti fakkaata. Gujii natti fakkaata. An aadaa Gujii natti fakkaata. Maqaan isaa maal jedhama? Maqaa isaa already hin beeku. Nama akkamiitu immoo godhata faaya kana? Dubartoota keewwata. Dubartoota kutaa kamii akka ta'an durbaa taatu, an heerumtii haa taatu hin beeku. Yaali kaaddanaa baasuuf yaaliis akka An heerumanni fakkaata. heerumantu godhata jechuudha. Boorana godhata? Tole, si gaafachaa hin jiraan. Boorana godhata. Tole haa ta'u. Namoota akkamii godhata faaya kana? Kan heerumte moo kan hin heerumne? Kan heerumte godhata? Booranaadha kan heerumte godhata jechuudha. Kanaafuu faayaan fuula ishee otoo argite kan isheen heerumte fakki isheen heerumte godhuu dandeessa jechuudha. Fuulli fi wanti itti dabalatamu jiru waan akkasitti. Faayaa ishee akka argituufidha amma faayaan kun maal jedhama tole maqaan isaa? Waan akka callee wajjin hojjetameera. Waan akka callee wajjin hojjetameera. Kanaafuu maqaan isaa maal jedhama? Waan ta'eef garuu maqaa isaa hin beeku kaanu garuu booranni godhachuu isaa aadaa booranaaf fakkaata malee. Kan booranaadha jechuudha. Warra Gujiitu keewwata. Dubaroota hin heerumne natti fakkaata. Kan Gujiidha? Kan Gujiina Gujii moo Boorana? Gujiif Boorana keessaa yoo garuu. Namoota akkamiitu godhata? Dubarootatu keewwata. Dubaroota heerumaa moo hin heerumne? Kan hin heerumne. Dubaroota hin heerumnetu. Jedhan na fakkaata. Hin heerumne. Heerumuuf jedhantu godhata? Tole haa ta'u. Calleedha wantichi. Beeka. Maqaan isaa calleedha? Maqaan isaa callee natti fakkaata. Tole eessatti godhatama aadaa warra Gujii. Oromoo Gujii? Namoota akkamii godhata?
warran siinqee qabatan warra haadha siinqee. Haadha siinqee qofatu godhata? Haadha siinqeetu godhata? Natti fakkaate. Tole maqaan isaa faayaan kun maal jedhama? Calleedha natti fakkaate callee. Callee haa ta'u? Ani isti callee natti hin fakkaatu. Callee asirratti kaawwatu baay'inaani. Kanaafuu maqaan isaa callee miti maali dharee? Hin beeku ani. Yaali. Hin beeku kaa. Tole haa ta'u? Haa ta'u? Bakka xumurre. Godina Arsiiti. Kana Arsiitu godhata jechuudha? Eeyyee. Tole nama akkamiitu godhata? Dubartoota gurguddootu godhata. Eeyyee. Kana jechuun kan heerumaa moo kan hin heerumne? Heerumanii umuriidhaan xinnoo raagan jechuudha. Kanaafuu dubartoota heerumanii raagantu godhata. Eeyyee. Eeyyee. Arsiiti. Eeyyee. Tole haa ta'u. Gaaffiitti aanuun uummati Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate ammoo mirga isaa falmata. Wareegamtoota Oromoo keessaa gootota Oromoo keessaa jechi kun jecha eenyuuti? Eenyuutu akkas jedhe gootota Oromoo keessaa? Uummanni Oromoo barachuu qaba. Uummati Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate ammoo mirga isaa gaafata. Neelsan Mandeelladha miti? Gootota Oromoo keessaa Neelsan Mandeellaan gootota Oromooti? Gootota Oromoo Alii Birraati. Alii Birraatu akkas jedhe? Jechi kun kan aartist Alii Birraati? Jeneraal Taaddasaa Birruuti jedhe. Qaba kan jedhe Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruu jedhe? Taaddasaa Birruu natti fakkaata hin beeku. Asirrii masaa? Bakka isuma jedhee fudhadhaa akka yaadadhutti Taaddasaa Birruu jedhama. Taaddasaa Birruudha jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jecha Jeneraal Taaddasaa Birruuti jechuudha. Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruudha? Itti walii galta? Haa ta'u eenyutu akkas jedhe? Jecha Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal Taaddasaa Birruuti jechuudha. Dhumarratti dargaggeessaaf qeerroo yoo jenne shamarreedhaaf immoo qarree yoo jenne isa fuudheef maal jenna ka heerumteef immoo maal jenna? Kan fuudheefi ga'eessa. Kan fuudhe ga'eessaa? Ati deebise kaasan ilaalime. Ga'eessaaf ga'eettiidha bas natti fakkaata. Ga'eessa jedhama? Kan heerumte immoo ga'eettii jedhamti? Tole haa ta'u. Anis akkasuma natti fakkaata. Akka? Kan fuudheef ga'eessa, kan heerumteef immoo ga'eettii. Kan fuudhe ga'eessa jedhama, kan heerumte ga'eettii jedhamti jechuudha. Ati maal jedhamte heerumteetta natti fakkaata amma ati maal siin jenna siin? Ati qarree miti? Tole maal siin jedhure amma? Kan heerumteef immoo anoo hin beeku. Yaali ka adamma maal jedheen si waamare? Kan fuudhee fi suubboo jedhama. Kan heerumnee fi Kan heerumteef hin jedhu. kan heerumteef anoo hin beeku maal jedhamti laata? Ulfaata maal hin beeku. Gursummaan lakki gursummaan kan abbaa manaa hin qabnedha. Kan abbaa manaa hin qabne gursummaa jedhamti? Eenka gursummaan kan zimmettee manatti deesse natti fakkaata anoo hin beeku. Kan heerumtee abbaa manaa of jalaa qabdu immoo abbaa manaa irra jiru immoo maal akka jedhamtu anoo qoyimee borumaafuu. Yoo manatti deesse gursummaa jedhamte jechuudha. Ishiin heerumtee manatti deesse gursummaa jedhamti. Tole isheen akka qeetii yoo isheen heerumte duuf jettu. Anoo maal hin beekaa anumattuu gaaffii bakka suubboodhuma ennaan ishiidhaanis. Suubboon siin jedhaa jechuudha. Kan fuudhe suubboo jedhama. Tole. Nan heerumte hin beeku. Yaalika. Yaadachuuf yaali. Dubartiin jedhama malee already adda bas hin beeku. Isin namicha maaf hin jedhamne ree? Namicha maaf hin Garuu suubboo jedhama dhiirri isheen heerumtee yoo galtee jiraatte malee. galtee yoo jiraatte maal jedhamti? Gursummaa jedhu iddoo keenyatti. Heerumtee yoo galte gursummaa Galtee jiraatte gursummaa jedhan.
Ishee heerumtee achi jirtu hoo abbaa manaa bira? Ishee abbaa manaa jiru jirtu hin beeku. Kan fuudheef suubboo jenna. Kan heerumtee fi Kan fuudhe suubboodha. kan fuudheef suubboo jedhama. Tole yeroo inni heerumne qarree jedhamti turte erga heerumte maal jedhamti ree? Haadha warraa taate jechuudha haadha warraa jedhama. Akkas jechuudha. Ati maaf abbaa warraan jedhamne maaf suubboo jedhamte ree? Suubboo jechuun kan fuudhe jechuudha. Kan heerumte hoo ree? Kan heerumtee yaa heerumteetti. Kanaafuu heerumteetti turisa kan fuudhe maaf fuudheera jedhamee hin dhiifamne ree? Beektu? Yaada. Sirraa darbu? Isa fuudhee fi suubboodha kan suubboo jedhama. Kan heerumte hoo? Kan heerumte akka naannoo keenyatti hin yaadadu garuu Yaalika. kan heerumte boosetti jedhamu. Natti fakkaata garuu. Boosetti natti fakkaata garuu. Kanaafuu kan fuudhee suubboo kan heerumte Boosetti jedhama. Gursummaa. Kan heerumte akka naannoo keenyaatti gursummaa jedhamti. kan fuudhee hoo? Kan fuudhe immoo suubboo jedhama. Tole ulfaadhaa. Akkam faarfannaa iyyaaltu? Faarfannaa durii na yaala gama dulloomeera kaa. Kanuma jiru isin gaafadha. Nan eegalaa itti guutuuf yaaltu. Akkuma beektanii Eeshi. aannan jalqabaan harkaa fuudhanii itti fuftu jechuudha. Karaa taafee yaanni diinni Qopheesse gooftaa siif fashaleesse. Tanufaaftee gara gubbaa si faallaadha. karaa taafee yaanni diinni qopheesse. Gooftaan si fashaleesse na dhaabdeetta ol fuutee gara gubbaa si fallaadha oo gubbaa. Hin beeku kan itti aanumu. Kan itti aanu faarfannaan kun kan baacaamti laata? Kan baacaati? Natti fakkaata. Naa jalqabee nan jedha. Naa jalqabe. Karaa taafee yaanni Yaanni diinni qopheesse gooftaan si fashaleesse na dhaabdeetta ol fuutee gara gubbaa si fallaadha oo gubbaa. Itti qaxxalumaan beeku. galatoo. Faarfannaa nan dhaggeeffadha. Faarfannaa siifan eegalaa itti naa xumurta. Hin xumuru. Maaliif? Baay'ee san beeku. Ba'aan gabeettutti naa xumurta. Hin xumuru. Faarfannaa baay'eesaa guutuu isaatti faarfannaan dhaggeeffadhu. Maaree guutuu saamtaa. Jechuun faarfannaa baay'een dhaggeeffadhu. Sanan dhaggeeffanne keessaa ammatti Tole isa dhaggeeffattu tokko nu affeera. kanan si affeeru namni siin qabu lalisaa akka muka bishaan bukkee ansi minyeffadheen argee naman kuku amalli kee boqonnaa gaariin si biraa nama baha. Si amanatanii boloonis jireenya namaaf ta'a. Jirna gaariin si biraa nama baha. Si amanatanii boloonis jireenya namaa ta'a. Faarfannaa siin eegalaa itti naaf xumurta. Karaa taafee yaanni diinni qopheesse. Gooftaa siif fashaleesse dhaabdeetta ol baaftee gara gubbaa si fallaadha oo gubbaa. Kiyyoo kaayee diinni kootu na eegu yaada gaarii sannaaf qabduun beeku. Ofii isaatii qabamee kiyyichaani annaan darbee kunoo kaamo'ichaani. Karaa taafee yaanni diinni qopheesse gooftaa siif fashaleesse dhaabdeetta ol baaftee gara gubbaa si fallaadha oo gubbaa. Faarfannaa? Faarfannaa akkamni dhaggeeffatta? Ani faarfannaa nan dhaggeeffadha garuu hunda isaanii. Faarfannaan siif eegalaa itti naaf guutta.
Kan eenyu ta'e kan? Siifan faarfadha. Jechuun amma kanas garuu intini isaan qabu. Dandeettii isaan qabu. dandeessu jedhee rakkoo qabu. Karaa taafee yaadni diinni qopheesse. Kan eenyuti kun? Kan eenyu ta'uu isaa sun ta'e yaali. Faarfannichi matti guutuuf yaali. Beeku boo. Beeku. Faarfannaa akkam yaaltu? Yaaltanii? Tole haa ta'u. Ulfaadhaa. Gatis galatoom. Eshi galatooma. Si bakka galatooma isinis nagaa ta'a. Thank you. TV Mo'aa galatooma. Egaan jaallatamoo daawwattoota keenya qophii aadaa keenya guyyaa har'aatiin turtii bareedaa akka nu waliin taasistan abdii guutuudha kan nuti qabnu akka waa hedduu irraa barattanis ni abdanna. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aatiif qopheessine kana fakkaata ture torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.